Jiraachuu keetiin alatti daldalli kan kee yoonii fi hangalii siif hin galchine taate ati daldala osoo hin taane dalagaadha qabda. Furtuun walabummaa dhugaadhaa sirna daldalaa ijaaruudhaan bakka bu'ummaa dabarsuudha. Namoota gaggaarii mindeessi. Sirna ijaaruudhaanis isaan irratti bakka buusi. Haala kanaan ati opereeshina guyyaa guyyaa daldalichaa keessaa if baasuudhaan daldalli kan kee akka if gaggeessu godhi. Daldalli dhugaadhaa jiraachuu keetii irratti hundaa'u. Atis mee arraan tana akkamiin daldala kan kee akka sirna qabaatee jiraachuu keetiin ala hojjechuu danda'u yaadi. Yoonii fi osoo raftuu karaa maallaqa ittiin harkattu hin qabaanne osoo hojjettuu duuta Warren Buffett. Nu hordofuun dagatinaa horii formaatan dhabina nagayaan naa tura.